daawwattoota keenya hayyuu keenya obbo Maammoo Gadaa qabannee qophii keenya irratti argamnee jirra. Keessummaa keenya taatanii yeroo kana iddoo kanatti argamuu keessaniin baay'ee galatoomaan jedha. Mee obbo Maammoo irreechi simbiratti maal fakkaata? Irreecha jechuun maal jechuudha? Dhalootaaf maal dabarsitu? Irreechi Oromoodhaa fi mallattoo nagaati. Oromoon namni irreecha qabatee deemu yeroo hundaafu nama nagaa deemu ta'uu ragaa ta'a jechaadha. Irreecha harkatti qabsanu namni sun nama nagaa deemu, nama araaraa deemu, nama milkiidhaa deemu ta'uu kan agarsiisu irreecha sana. Akka amantii biraatitti makoodiin mallattoo nagaati. Oromoo biratti immoo mallattoo nagaa jechuun irreecha. Makoodii uduun ta'in Oromoodhaaf mallattoo nagaa irreecha. Oromoon irreecha horoo isaatiitti irreeffata, gulantaatti irreeffata, susummaatti irreeffata, bitimaatti irreeffata, irsiirratti irreeffata, kaaftulluutti irreeffata, galmatti irreeffata, bakka baay'eetti Oromoo kan irreeffatu. Irreechi kun maaliif margi kun maaliif mallattoo nagaa ta'e gaaffii jedhuu fi deebii adda baay'ee kennuu dandeenya. Tokko horiin amma aannan nu kennan dhadhaa nu kennan waan adda addaa argannu kun marga jiidhaa kana dheedaniiti isarraa waa arga isarraa wanda barbaannu waan jiruu keenya nu barbaachisu kun hundu asirraa madda jechaadha. Gara amantii biraatiin hoggaa laalle immoo Noohu badii bishaaniiti irraa ka'ee makoodiidhaan yeroo baay'ee warra warnoorra turan doonii irra turan keessaa makoodii ergeeti mee lafti qooree bishaan badee jedhi laaliti deebi'ee erge jaan. Hoggaa kana makoodiin tuni marga jiidhaa qabdee dhufte. Irreecha qabdee dhufte jechaadha. Makoodiin hoo dhuftu margi jiidhaa sun marga irreecha. Amma isaan biratti makoodii sanii mallattoo nagaa godhee fudhatan. Oromoon immoo marguma jiidhaa sanii mallattoo nagaa godhee fudhatan. Maaliidhaaf hoo jettee akka amantii saniititti yoo ta'e fansiin jaa beekama. Wanni hunduu maddi amantii biraatillee safuu Oromoo kanaan wal qabata. Achirraa burqa waan ta'eef kana wal qabannaa isaa himuudha ta'e. Kanaafuu Noohu kan amma gammade maal arginaan gammade? Marga jiidhaa sana arginaan gammade. Makoodiin isuma biraa deemtee garuu maal fiddeetti dhuftee marga jiidhaa fiddeetti dhuftee jechaadha. Kanaaf margi jiidhaa suni achittillee mallattoo milkiiti. Biyyi nagaa lafti magartee jirti jettee ragaa ba'uudhaaf makoodiin maal goote marga jiidhaa fiddee dhuftee jechaadha. Gamanaanis hoo laalle margi jiidhaan seenaa keessatti iddoo qaba. Oromoon immoo margi jiidhaan kun madda jireenyaati. Horiin isa dheedeeti waan hundaa jeeti achirraa aannan argata. Badhaasa waaqni ilma namaa badhaasa keessa jiruu namaatiin ciminaan kan wal qabate irreecha kana jechuu dandeenya. Kanaaf Oromoon irreecha mallattoo nagaa godhee fudhatee itti fayyadama. Achumarraa ka'ee ka malkaatti irreeffatuun marga qabatanii malkaa dhaqanii irreeffatuun eegalamee marga irreecha san qabatanii malkaa dhaqanii irreeffachuun ayyaana irreechaa jeeti maqaan itti ba'ee haala kanaan Oromoon kan yeroo dheeraa sirna kana deemsisaa ture jechaadha. Tole ka kalmatti aansuudhaan gaafiin koo inni lammataa aartiin yeroo ammaa kana aadaa Oromoo keessatti maal fakkaata? Egaa aartiin Oromoodhaaf wanna hundaa duruma Oromoon gadda isaatis kan ibsu aartiidhaani gammachuu isaatis kan ibsu aartiidhaani gizee ayyaana walitti dhufe Oromoon aartistoonni Oromoo duruu jiru waan barri sun keessa dabre gaddas haa ta'u gammachuus haa ta'u waan jiru yaada uummata keessa jiru gadda uummata keessa jiru gammachuu uummata keessa jiru yaada uummata keessa jiru san baasanii gaafa Oromoon walitti dhufe Oromoodhaa ibsaa ture jechaadha. Aartiin Oromoodha. Durillee gizee Haile Sillaasee sanilleedha. Oromoon hoggaa ayyaana walitti ba'u kanumatti yaada Oromoon qabu gammachuu Oromoon qabu miidhaa Oromoon qabu ibsaa ture. Haile Sillaaseen nama ergeeti namoota waan tokko wannoo godhan ergeeti mee Oromoon maal je'aa sirbaa ture je'eeti gaafata jaan maalifi wanna Oromoon sirbe artistiin Oromoodhaa sirbe sani akka raagatitti waan laalaniif maal je'eetti sirbe Oromoon maal je'ee sirbe tiksee maal je'anii taphataa je'aniiti gaafataa turan. Kanaafuu aartiin durirraa qabee seenaa biyya kanaa keessatti qooda guddaa qaba. Amma immoo Oromoon qabsoo Oromoo keessatti gaddaa gammachuu Oromoo keessatti barnoota keessatti safuu Oromoo ibsuu keessatti waan hunda keessattuu aartiin qoodni inni qabu olaanaadha. Kana jechuudhaan miti hawaasa ikonoomii keessatti qooda qaba, siyaasa keessatti qooda qaba, hawaasummaa keessatti qooda qaba, aadaa safuu keessatti qooda qaba. Kun hunduu kan ibsamu aartii kanaan. Oromoon jecha tokko akkatti ta'anii odeessuurraa akka bardisanitti aartiidhaan walaloodhaan bareechanii hoggaa dabarsaniif jechi gabaabanii san hubataa jechaadha Oromoodha. Santu galaaf haasaa goggogaarraa waan walaloodhaan wal fakkaatee bareedee dhufusanii sammuun Oromoodhaa fudhata. Asirratti amma yeroo wayyaanee dabarsan keessatti
sirba tokko akkuma nuti kan sirba akka yaadanuutti isinii kaasuu nan danda'a. Yeroo sanii irreecha hin deemina jedhanii too gizee amma calqaba irreechi calqabamu harsadiitti calqabamu bakka adda addaatti calqabamu. Waggaa calqabamu nu dhoorga turan. Nama kafanaa irraa fudhatanii waddeecha irraa fudhatanii karaa dabarsuu didanii rakkoo adda addaatti ture. Nuti immoo naannoo keenyatti bakka irkoo jiran bakka guyyaa masqalaatti baanee taphannu jira. Irkoo sanillee dhaqinaa jedhanii nu dhoorgan. Oo kana maal jee sirbee irkoo xeegan sirbee 40 barri fagaate akka irreechannan qorannaan biyyatti hammaate kan maqaa yakkanii faashistiidha jedhaniinu yoo malkaa fi tulluu hin dhaqinaa jedhe dargiinuu jedhe. Dargiinuu nu dhoowwine garuu amma dhoowwamaa jira. Kan maqaa yakkanii faashistiidha jedhaniinu yoo malkaa fi tulluu hin dhaqinaa jedhe dargiinuu. Amantiin alagaa akka fa'ii gara nu keechaa ishee yaa gabrummaa Oromoon dhoowwame irreechaa jedha. Akka siiroorrooni Oromoo waaqa kadhachuullee dhoorganii jedha. Walaloon kun. Egaa kuni wanta baay'ee dabarsaa aadaa keessatti Oromoon waan duraan qabullee yeroo itti dhabaa deeme. Akkuma waa argataa deemuuni yeroo itti dhabaa deemus yeroon immoo waan isaan san dhabamsiisuudhaa itti jabaatanii hojjetanii siin jireechuufan kana jedhee. Egaa kanarraa kan hafe irreecha akkuma nama siin geessan Oromoodhaaf waan guddaadha. Irreechi kan malkaatti jira kan tulluutti jira kan malkaadhaa ama kan birraa kana baga dukkana gannaa keechaa booqaa birraatti nu baaftee jechuudha kan Oromoo waaqa ba'ee itti galateeffatu irreecha kanaan ba'ee galateeffatu wal araarsaa Oromoon hoggaa malkaatti ba'u jibbillee hoo jiraate kuminillee hoo jiraate namni wal dhaballee hoo jiraate dura sirna araarratti deema wal araarsaniit walii galaniit kan booda waaqa kadhatan. Waan illeen nama walii gale nama garaa fayyaa walii ta'e irraa dhagama jedhama nama Oromoo biratti. Kanaafuu Oromoon dura qeeqeettis wal araarsetu waaqa kadhatee qulqullaa'ee gara malkaasaatti deeme jechaadha. Kanaafuu amma Oromoodhaaf irreechi waa hundaa. Oromoodhaaf irreechi ikoonomiidha. Oromoodhaaf irreechi hawaasummaadha. Oromoodhaaf irreechi siyaasa. Oromoodhaaf irreechi safuudha. Safuu qaba. Ayyaantummaa qaba. Kan hundaa ammataa jechaadha irreechi. Gaafiin koo inni biraa ammoo baranaa sun irreecha ni dhattu waamamtanis jirtu. Irreessaafuu hin qabnu innaa jenneetuma qophuufne jirra. Yaa ta'u amma akkuma kaatanaan dura ibsaa deeme kana guddin aadaa Oromoodhaa kana warri hin barbaanne gizee dur gizee Haile Sillaaseedhaa sani gizee sirna nafxanyaa sani amantiin Oromoo kuni seexanaa maalidha jechuun adda addaa irratti deeme akka Oromoo waan kana amantii ofii kana sirna irreecha kana deemsifne godhaa ture sirna nafxanyaa kana godhaa ture. Kanaaf yeroo Haile Sillaasee keessatti sirni irreechaa kun badee jira hafee ture. Sirni garaa deemsifamaan turre dhoksaadhaan kan uummanni godhu malee waan amma akkatti ifatti ba'ee deemu kun hin turre irreechi ifatti ba'ee Oromoo walitti dhufee akka hora arsadii deemu kun hin turre balleechanii ture. Egaa sirna wayyaanee keessatti wanni bade soo bade immoo wanna deebi'ee Oromoon argatee jira. Sirni irreechaa kun akka sirna nafxanyaa san caalaarraa amma sirni irreechaa akka kabajamu gadaan illee beekamtiin kennamee fi sirni gadaatillee akka deemsifamu ta'ee jira. Kanaafuu egaa ammas deebi'ee immoo warri waan kana duubatti deebisuudhaan yaalan hin jiranii irreecha baranaa kana keessatti mootummaan akka namni hin dhanne fe'ii akka qabutti argaa jirra. Gara adda addaatiin dhoorgaa jiranii namni xalahaan kennamuu fi malee hin deeman jechuutu jira. Kun immoo irreecha akka seera Oromootitti xalahaadhanii miti namni kan deemu abaluu dhaqee abaluu namni dhiisii yamin namni qoodamus hin jiru. Abbaan barbaade hin deema abbaan barbaade hin hafa malee. Loogini irreecha irratti godhamee ati dhaquu dandeecha ati hafuu dandeecha jedhu seera amantii waaqeffataa keessatti. Waraqaanis sin qaqqabee jira? Nan naqqabne. Anas xalahaan nan naqqabne inuman deema amantii jechuun qaba garuu akkasumatti jirra Oromoon hunduu yaaduma kana qaba. Egaa haga danda'ameeni ergaa nan dabarsu mootummaanis uummanni kun uummanni Oromoo kun uummata safuu beeku. Tanaan duras bara dabree irreecha Finfinneedhaa ugaa dhaqu. Hiddiin takka oduun macaaleen wanni tokko oduun badiin uummanni miliyoona baay'eedhaan lakkaa'amu sun irreeffatee nagaan addaan gale nagaa Oromoon uummata nagaa akka ta'u yeroo baay'ee deddeebi'ee agarsiisee jira. Oromoon hoo tuqan malee nama hin tuqu. Keessattuu maalidhaa bakka irreechaa kanatti foolleen Oromoodhaa qeeroon Oromoodhaa waan sakattaa irrattis waan nagaa eegurrattis bobbaatee Oromoodhaan waliin dhaban.
yeroo humni addaa humni biraa humni mootummaa achi keessa kan gale kan safuu Oromoon beenne kan amala Oromoon beenne kan Oromoodhaan waliin galle warri akkana kun hoggaa bakka sanitti kan argaman taate Oromoodhaan walitti bu'uun uumamuu danda'a. Kanaaf dhaamsina ni qabu Oromoonis nagaa eegee bakkee sanitti safuu nagaa eegeetuma irreechi nagaa nagumaan bobba'ee akka galuutti hoodeeme gaariidha. Mootummaanis immoo bakkeen tuni bakkee dhufuudha bakka nagaati bakka waaqa kadhaati malee bakka waraanaa itti mul'atu miti bakka meeshaa waraanaa itti mul'atu miti bakka humni itti calaqqisu miti. Kana beekee mootummaanis waan kanarraa akka of qusatee uummanni nagaan bobba'ee irreeffatee galuu yaada jechuun dabarsaa hawwiin kiyyas kanuma. Aartiidhaan alatti kitaaba barreessuun ogummaa keessan kanaan alatti maal hojjettu maal irratti hojiin keessan kan bobba'u? Ani amma yeroo ammaa sooramarran jira garuu umrii kiyya kanan dabarse waanuma dhimma Oromoo kanarratti qabsuma irratti aartii irratti kanan hojjechaa ture jechuun hin danda'ama. Sababuma qabsoo kanaas qeerraa bannee yeroon baay'ee biyya biraa bakka biraa olii gadi deemaa tures hin jira. Yeroo jiruu tasgabbiidhaa dabarse jechuun hin danda'u umrii kiyya kana keessatti. Kanuma achuma deemaa asuma deemaa walumaa gadi jechaatti kan turre. Egaa kanarratti akkuma jettee sirbi kitaabni duudhaa jedhan amantii waaqeffannaa ilaalchisee kan barreeffamee jira. Kitaabni tokko immoo waanuma seenaa qabsoo Oromooti irratti kan barreeffame hubannaa kan jedhan hin jira. Ammallee kitaabni inni barreeffachaa jiru haaluma yeroo amma jiru kanarratti hin jira. Kuni walaloodha. Walaloon sirbaan dabarse wanna ergaa gadi fagoo qabu baay'eetu jira. Fakkeenya fi waa'ee uummata ukkaamsuu kanarratti kan sirbame tokko akka fakkiitti isinii kaasuu nan danda'a. Yaa biyya martii karrayyuu yaa biyya martii ukkaamsan hiddatee roorroon maaliif guddatee namarratti awwaatuma ukkaamamni isaa baay'atuun humni isaa ida'ama irrumatti jira wanni ukkaamamu sun. Yaa biyya martii karrayyuu yaa biyya martii ukkaamsan hiddatee roorroon maaliif guddatee namarratti awwaatuma ukkaamamni isaa baay'atuun humni isaa ida'ama irrumatti. Ukkaamsatti itti baay'atan jenne kan nukuleeriin humna baase kanatti. Ukkaamsatti itti baay'atan jenne kan nukuleeriin humna baase kanatti edaa nama qofaayyuu miti yoo ukkaamame ni falma uumamtiyya. Wanni ukkaamame hunduu nama qofa oduu hin ta'in. Wanni ukkaamame hunduu hin falma. Ukkaamsan humna ida'a malee humna laaffisuu kan jedhu. Awwaatuma ukkaamamni isaa baay'atuun humni isaa ida'ama irrumatti kan jedhu. Kunis waa'ee sirbi namni baay'een ittiin baacuu gamne jedhu tokko hin jira. Inni maal jedhaa bona duubni ganna dukkana duuban ifa taati wanti hunduu ni darba yoom akka taa'etti hafaatiyya. Bona duubni ganna dukkana duuban ifa taati wanti hunduu ni darba yoom akka taa'etti hafaati. Ni cimaa dukkanni yoo barii jala dhiyaate booda deechi ilma haadhas ciniinti dhittammaate. Ciniinti booda ilma argattee jira rakkoo booda waa dhufan jechuudha. Hin cimaa dukkanni yoo barii jala dhiyaate booda deechi ilma haadhas ciniinti dhittammaate sabni illee waa dhala rooroonoo itti jabaatee jira. Oromoon leenjiifne harka muraan mililikiitu mangisuudhaan tolle gooliin qayyi shibbiriitu yaan. Hanga dhiiban qaba hanga dhiisanis utubaanu bokokeetoo cinnaan biyya galaafata du'aanu. Yoo tuffee butaniin baasin afuura jiddumaani heechoon raasanillee namatti dhooti giddumaani. Dadhabaan seenaa sabni mataa qaqqabannaani sareenuu qeerransa garatti dheechitu dhabnaani jedha. Ittiin baacuu gamni ka'u galaana nama nyaataa uummanni.